banaa jaatootiif akkam jirtu hordoftoota koo bakka jirtanitti nageenyi rabbii isiniif haa baay'atu jecha xalayaa banaaf tokko har'a isiniif dhiyeessuuf deema akka na hordoftan abdiin qaba. Asumaas TikTok koo like share comment godha, YouTube koo subscribe godha. Gatii isiniin kafalchiisu waan ta'eef wal haa jajjabeessinu ilmaan jaalalaa isiniin jedha. Gara xalayaatti. Xalayaa kana keessatti waa hubattanii jedhee yaada sirriitti na hordofaa. Gara xalayaatti isin dabarsa. Siif haa gayu ergaan koo kabajamtuu fi jaalatamtuu yaatan onnee koo keessatti mana ijaaratte jaatu akkan si jaalu qofaan ibsuun natti ulfaata. Bar'ati rabbii gaditti qulfii jireenya kootiti. Onneen ati cufattee carraa jireenya firraa fagaatte akkasumatti jirti. Jaatoo namni tokko banuu hin dandeenye anis banuu nam tokko hin eeyyamu. Waardiyyaan jabaan kaayattee kan amaanaa keessiif eegu tokkoffaa waardiyyaan kee inni guddaan kabajaa fi jaalala ati naaf qabduudha. Lammaffaa obsa yoo ani waa dubbadhe ati obsituudha. Sadaffaa yoo ani waa hojjetuu fedhe waan sin gammachiisnes yoo ta'e akkuma sitti tole godhi jecha ati jettuudha. Maarree waardiyyoonni kee kun akka ani onnee koo nama biraati hin banne na eegutti jiru. Abshir takka si yaadin anaaf ati inshallah hanga akaakiyyee fi abaabiyyee arginutti waliin jiraan jaatu. Jaatoo du'aa hin dagatin guyyaa akiras akka rabbiin jannata keessatti maatii keenya waliin nu gammachiisu. Bakka jirtutti nageenyi siif haa baay'atu. Obsi guyyaan ciisee nafu nuufis guyyaan ni dhufa gaafa waliin gammannee waliin jiraannu. Hangasitti hamtuun sin argin. Kan barraa'eef Jaatoo kan biyya Oromaatti argamtu kan barreesse Jaakee Doktora Jaalalaa. Marree kabajamtoota hordoftoota koo. Qabiyyee xalayaa kana keessatti wanni isin hubattan jedhee ani yaadu tokko keessa nam tokko eegurra jaalalaan fi amala isaatiin amalaan qabachuun akka nama fayyadu isin hubachiisa. Nam tokko shakkiidhaan itti aaruun dura waan inni fedhu jaalalaan yoo hubachiifte yoo isa cinquu baatte inni siif hubata. Osoo badii tokko hin hojjedha jedhee kan murteessu ta'e haala ati qabatteen yoo inni lole ati jalaa cal'ifte yoo inni waa dubbate ati obsaan dabarsite inni cal'isa keessan sirritti barumsa irraa fudhataa deema. Maarree meeqa keenyatu yoo jaa keenya nuti dubbatu jalaa cal'isa. Meeqa keenyatu jaan teenya yoo nuti dubbattu jalaa cal'isa. Akkamitti obsinee walii irra dabarree jiraataa jirra. Meeqa keenyatu osoo wal jaalannu wal hubachuu dhabaaf addaan faffaca'ee maatii ilmaan irratti dhiibbaa fidaa jira. Maarree walii hubatu baay'ee gaariidha. Kabajamtoota hordoftoota kiyya akkana jajjabeessitan abdii qaba. YouTube kiyya seenatii subscribe naa godhaa. Namoonni mudannoo ajaa'ibaa mudannoo namni irraa waa baratuu fi xalayaa jaalalaa nama barreessuu barbaadan kottatee na dubbisaa. Karaan kiyya banaadhaa naaf jiraadha. Enyu kabajate, alozi, opa kona difte.